Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoowwan jajjaboo qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti Itoophiyaatti zayitiin gatii daayimandii fi warqii caalaa qaala'uu fi ammallee Itoophiyaa fi Jibuutiin waliigaltee waraanaa cimaa godhaniiti jiru. Waliigalteen isaan godhan kun maali? Gurra isin buusa. Itti dabaluudhaan immootu jilli qondaaltota Yuukireen marroo sadaffaaf Raashiyaa waliin mari'achuuf Beeloruus galeetii jira. Waa'ee marii isaanii kanas gurra isin buusa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaa guyyaa irraa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Itoophiyaatti jireenyi akka malee qaala'e. Waan baay'ee nama ajaa'ibu namooti hedduun jireenyi sadarkaa kanatti maaliif qaala'e jedhanii yeroo of gaafatan agarra. Kuni deebiin isaa tokkoof tokko. Lolli waggaa tokko oliif naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa naannoo Affaar keessatti TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffame jireenyi guyyaa ammaa kana sadarkaa kanatti akka qaala'uuf waan ulaa saaqedha. Namooti hedduun yeroo lolli ka'u lola deeggaraa, lola simataa, lola faarsaa, lola lallabu. Garuu mootu gaafa jireenyi dabaluu u'uu jedhanii mataa qabatu. Lolli qabeenya biyyattii daaraa godha. Lolli qaala'insa jireenyaa fida. Lolli mallaqa biyyattiin oomishaalee garaagaraatii fi tajaajila hawaasummaaf oolchitu gama qawwee bituu fi xiyyitii bituutti deebisa. Gaafa kana zayitiin alaa galuu fi oomishaaleen alaa galu hundi isaa guutummaan dhaabbata. Jireenyi hin qaalaya. Namooti hedduun lolli gaafa gaggeeffamu garee wal lolu sanniin lamaan qofa waan miidhutti fakkaata. Keessumaayyuu gareen inni hin injifatama jedhee yaadu qofti waan miidhamutti fakkaata. Dubbiin sanii miti. Lola irratti kan miidhamu nama rasaasan dhahamee miidhamee fi nama lubbuun darbe yookaan immoo garee injifatame san osoo hin taane biyyis uummanni nagaas lola saniin akka miidhamu namooti hedduun hubachuu danda'uu qabu. Kinootii lola gaaf duriitiin jireenyi Itoophiyaatti hammaatee wanti qabatanii gadhiifamaniif wallaalee jira. Daballiin gatii zayitaa irratti mul'atee fi oomishni fi daldalli zayitaa dureeyyii muraasaan dhuunfatamuun sababa jedhe ogeeyyiin diinagdee immootu yaada kennaniin. Gochicha duuba shaaxira siyaasaa fi fedhii bu'aa hin malle argachuutu jira kan jedhe ogeeyyiin diinagdee bu'uurri rakkoo keessoo mootummaa jira jedhu immootu jarri. Itoophiyaatti daballiin gara darbee tibbana gatii zayitii irratti mul'achuun dhimma hedduu akka yaaddootti kaasan gariin ammoo bifa qoosaatiin miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan irra dubbataatii jiru. Odeeffannoon qaamolee garaagaraa irraa argameen gatiin zayitaa nyaataa torbaanota muraasa dura tureen dachaaf sanaa oliin dabaluun humna hawaasaa ol ta'eera. Zayitiin abbaan litirii shanii yeroo dhihoo as birrii 500 hanga 600 bitaa turre yeroo ammaa dachaan dabaleera kuma gaheera kan jedhan jiraatan magaalaa Finfinnee irraa dubbifame. Haalli kun hawaasa biyyattii daranuu rakkoo qaala'insa jireenyaatiin waxalamaa jiruun ammeesseera jedhu. Dhimmicha irraa jireessi baay'ina uummata biyyattii kan ta'e keessumaa hawaasa harka qalleeyyii yaaddoo jabaa ta'uu himan. Ogeessi seeraa dhimma kanarratti yaada kennan obbo Mariidaa Tulluu maddi rakkoo kanaa waan beekamuudha. Dhaabbanni Balaayina Kindee jedhamu oomisha zayitii biyya kanaa 60% oomishaa jedhee ture. Isatti aanee namni Warquu Ayitanaa'u jedhamu ammoo kan hafe ani nan oomisha jedhee oomishaaf gabaa zayitii biyyattii guutummatti to'atan. Namoonni kun yeroo ammaa shaaxira dinagdee uumuudhaaf faayidaa hin malle argachuuf yookaan ammoo dhiibbaa wayii uumuudhaaf kana gochaa akka jiranitti hubadha. Rakkoon ta'ee jedhamee uumameedha malee gabaa keessaa zayitiin dhabamee yookaan oomishni hir'atee miti gatiin akkana dabalaa jiru jedhe ogeessi seeraa kun. Rakkoon kun zayita nyaataa qofa irratti kan daanga'e miti kan jedhu ogeessi dinagdee Hirbaa Taarraqaa gama isaatiin hawaasni biyyattii jireenyatti hin jiru jedha. Bu'uurri daballii gatii zayitaa irratti tibbanaa mul'ate fedhii siyaasaa tarkaanfachiisuuf bu'aa hin malle argachuu giddugala kan godhate akka ta'e tilmaama.
Daballiin kun tokkoffaa siyaasaa kan giddugala godhatedha. Warri daldalaa fi dhiyeessii zayitaa irratti bobba'anii jiran abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraa warra akka Balaayinee Kandee fa'idha. Isaan kun birrii biliyoona 9.2 baankii biyyoolessaarraa fudhatanii warshaa zayitaa dhaabuun hanqina zayitii biyyattii waggaa tokko keessatti furra jedhanii turan. Liqiin daldaltoota biroo dhoowwatame abbootii qabeenya naannoo Amaaraa kan akka warquu ayitawuun qofaaf kennamee ture. Warri gabaa kana jeequ isaanii tokkoffaa dantaa siyaasaa barbaadanii fi mootummaa irratti dhiibbaa uumuu, inni kan biraa ammoo bu'aa hin malle argachuudha. Gatiin gaafa ol ka'u bu'aa guddaa argatu. Zayitiin 500 hanga 600 ture har'a 1,000 hin jiru. Kanarraa bu'aa dachaa argatu. Uummata kakaasuufis itti dhimma bahu jedha namni kun. Haalota mudataniin miidhamaan hawaasa bal'aa darbee ammoo qaamuma mootummaa ta'uu ibsu ogeeyyiin kunniin yeroo ammaa oomishni ta'ee daldalli zayitaa nyaata biyyattii guututti jechuun bifa danda'amuun abbootii qabeenya naannoo Amaaraa kan akka Balaayinee Kandee fi warquu ayitanaa'u dhuunfatamee jira. Kun akka ta'u haala kan mijeesse ammoo qaama mootummaati. Abbootiin qabeenyaa kunniin kaapitaalaa biliyoonota lakkaa'amu kan argatan baankii biyyoolessa Itoophiyaa obbo Yinaagar Dasseefaayin hoogganamurraa wayita ta'u garee qondaaltota mootummaa waliin hidhataa faayidaa irratti hundaa'ee uummataan akka ta'antu himama. Garee kanaaf yeroo biyyattiin hanqina sharafa alaa guddaatiif saaxilamtee jirtutti sharafni alaa guddaan addatti isaaniif akka kennamu baankii biyyoolessa Itoophiyaatiin ajajni darbeera. Mootummaan daldaltoota zayita nyaataa duraan turan hojiin ala gochuun isaa kun qofti daldala zayitaa akka dhuunfatan hanga qaraxaan alaa akka galchaniif mijeessutti gaheera jedhu keessa beektoonni. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo dhimmi zayitii qaalessee kana fa'a irrattuu immoo lollis jira. Hawaasni rakkoo hamaa keessa galeeti jira. Odeeffannoo keenyaa itti aanuun Itoophiyaa fi Jibuutiin nageenyaa fi tasgabbii barnootaa fi leenjii akkasumas hojii nageenya kabachiisuu waliin hojjechuuf waliigaluu isaanii himame. Walga'iin Itaamaajoor Shuumota ajajaa waliigala raayyaa ittisa biyyaa Itiyoo Jibuutii 9ffaan Finfinnee qajeelcha waliigala raayyaa ittisa biyyaatti gaggeeffame. Waliigalteen kun akka Itaamaajoor Shumiin ajajaa waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa, Itaamaajoor Shumii ajajaa waliigala raayyaa ittisa biyyaa Jibuutii Jeneraal Zakariyaa Sheek Ibrahim, komishineerota poolisii fi ajajoonni olaanoon biyyoota lamaanii argamanitti akkasumas ambaasaadaronni Itoophiyaa fi Jibuutii bakka argamanitti gaggeeffameera. waliigaltichi kan mallatteessan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Itoophiyaa fi Jibuutiin biyyoota walitti dhufeenyaan baroota dheeraa qabanii fi uummattoota obboleewwan aadaa fi afaan wal fakkaatu qaban ta'uu himan. Koreen waloo raayyaa ittisa biyyaa biyyoota lamaanii gama tarsiimoo fi teeknikaan waliin hojjetu waliigaltee irra gahuu isaanii nageenyaaf tasgabbii qaxanichaaf faayidaa guddaa akka qabu himanii biyyoonni lamaan gahee ergama nageenya kabachiisuu isaanii caalatti cimsanii itti fufuu jedhan. Itaamaajoor Shumiin ajajaa waliigala raayyaa ittisa biyyaa Jibuutii Jeneraal Zakariyaa Sheek Ibrahim gama isaaniitiin waliigalteewwan sadarkaa raayyaa ittisaatti waliin hojjechuuf raawwanne kun hunda keenya kan fayyadu isa murteessaadhas jedhaniiti jiru. Daarektarri quunnamtii alaa raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Bultii Taaddasaa waliigalticha daangaa waloo biyyoota lamaanii irratti to'annaa taasisuu, odeeffannoo wal jijjiiruu, sochii seeraan alaa ittisuu, aadaa wal jijjiiruu, leenjii akkasumas shororkeessummaa ittisuu fi tokkummaa cimsuu, hojiiwwan nageenyaa kabachiisuu mirkaneessuu akkan mallattaa'e ta'uu himaniiru ministeerri raayyaa ittisa biyyaa. Egaan daawwattaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon biyya keessaa kana fakkaata. Odeeffannoo biyya alaatti yoo isin ceese jilli qondaaltota Ukraine marroo sadaffaaf Raashiyaa waliin mari'achuuf Belarus galan. Lolli Raashiyaa fi Ukraine akkuma tufetti jira. Araarris immootu yaalamaatii jira. Jilli qondaaltota Ukraine marroo sadaffaaf qondaaltota Raashiyaa waliin mari'achuuf Belarus qaqqabuu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Marii marroo lamaan dura taa'amee ture bu'aa qabatamaa hin finne. Mariin kun irra deebiin ulaa gargaarsaa namoomaa hundeessuu irratti xiyyeeffata. Haleellaan Raashiyaa magaalota kibbaa fi baha Yukireenitti wayita itti fufee kanatti lammiileen nagaa Yukireen waraana jalaa akka miliqan eeyyama akka argatan mariin kun taa'ama. Marii kanaan dura taa'ameen ulaan gargaarsaa namoomaa itti kennamuu akka hundaa'u sanbata darbee yaalamee ture. Labsiin dhukaasaa dhaabuus cabuu isaatiin otoo hin milkaa'in hafe.
Dilbata halkan wixinee Raashiyaan dhiyeessite namoonni Kiyev irraa gara Raashiyaa fi Beelorusitti baqatan karaa bahan argatu jedhamee ibsamuu hordofuun ministeerri muummee ittaanaa Yuukireen Iriin Vereshchuk fudhatama dhabsiisan. Magaalota Yuukireen afur keessaa isaan xixiqqoo akka Maariyoopolii fi Sumii qofatu karaa baqannaa kutaalee Yuukireen biraa wajjin wal qunnamsiisuu qaba. Dubbii himaan pirezidantii Yuukireen dhimma kana fudhatama dhabsiisan. Lammiilee Yuukireen miliyoona 1.7 ammoo yoonatti biyya waraanaan goolamte Yuukireen keessaa baqataniiru. Raashiyaan garuu guyyoota 12ffaaf weerara biyyattii itti fufteeti jirti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa guyyaa irraa kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga garuutti nagaan nuuf tura.